maqaa Yesuus Kiristoos rukutameera. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos rukutameera. Ameen. Yeroo nama si kadhachuu jirutti nama maqaan Jamaal jedhutti fuulkiyya dura dhufa. Jamaal nama jedhamu beektaa? Jamaal. Kun nama Jamaal jedhamu bakka dargaggeessee dina jechaa turre inni gara kamisee ture eeggasii immoo argeen hin beekan. Harka kee akka hojii waan ta'een si kenne waan ta'e si kennee ture namni kun. Waggaa tokkotti hojjennee naqamtetti dargaggeessee jechuu dhufee Wallaggatti. Jamaaluma jedhama kilaasii isaanii qulqulleessaa hin ture dargaggeessee keessatti immoo. Yeroo inni dhufe waan ta'e si kennuun argaa. After that yeroo suni jalqabeeti gaa harki kee yeroo suni jalqabee achas gulaa si dhukkubuu jalqabe. Na dhukkubaane waggaa 3 dheeraafii koo na dhukkubuun isaaniif hojii sana jalqabuun koo waggaa 3 dhiisuun koo waggaa 2. Dura waan sana hin qabdu turte gaafachi seentu waan sana hin qabdu turte eega sanaadha ka dirjii san seente boodaadha. Hin qabun ture durayyuu akkas irratti hin beekamnetti qorichaan si qabanii naan jedhee kana duratti natti dubbatameera. Amma Waaqayyoo hojii digimtii kana amma galgala kana maqaa Yesuus Kiristoos irraa cabseera. Ameen ameen. Humna dhiiga Yesuus Kiristoos cabseera. Ameen. Digimtiin sirratti hojjetame maqaa Yesuus Kiristoos diigameera. Ameen ameen. Sirriitti mucicha bartee jirtaanini? Dandee gaanii wajjin hojjechaa turre. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma cabeera. Ameen. Waan akka birrii wayii irratti hojjetame si kenname guyyaa irra jalqabee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma irra jalqabee hojiin digimtii diigameera. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos amma dhaabachuu jalqaba. Ameen. Amma maqaa Yesuus ajajeera. Ameen. Harki kee maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos amma fayya. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos omniti fayyinna amma si argattu. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos amma harki kee fayyu. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus eebbi kee gad dhiifamu. Ameen. Maqaa Yesuus lallisee neennu. Lalliseen jirti gwaddinyaa koodha. Lalliseen gwaddinyaa kan keeti. Ila Waaqayyo si wajjin jira. Ameen. Waaqayyo si wajjin jira. Ameen. Waaqayyo akkaseedha bara keerraati abaarsa cabsee jira. Ameen. Sittin dhiyaatti moo amma bilbilaan yookaan immoo biyya jirti isheen? Isheen naqamtee jirti. Naqamtee jirti. Ergaan isheef qabaa lalliseen akkanaa dawwaltu godhii. Waaqayyo ishirraati waan cabsu qaba Waaqayyo. Ameen ameen. Hidhaa wayitu jira isheerra ishee. Ameen. Waaqayyo hin cabsa. Ameen. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ammas irra haa cabuuti. Ameen. Mana keessan irra haa cabuuti. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos haa cabu. Ameen. Amma fayyitee jirta ishee. Ameen ameen. Hiikameera maqaa Yesuusiitiin. Ameen. Maqaa Yesuus Kiristoos hiikeera. Ameen. Maqaa Yesuus bara kee irratti tolchii falfalli maqaa Yesuus guyyaa har'aa jalqabee sirratti hin hojjetu. Ameen. Inni ilma Waaqa jiraataati bakka alcha bariiti hundee jireenyaati amantee yoo simattee jireenya argataati Waaqarraa gadi bu'ee fannoo irratti ol ba'ee diina sinjifatee du'as galaafatee mirga baasaa taa'ee.
sodatamte jirta yaaduma waaqa homtuu siin tochoosu deeggarsi namoota siin hin barbaachisu beekamtummaa guddaa ulfina gonfattee guddaa sodatamte jirta yaaduma waaqa homtuu siin tochoosu deeggarsi namoota siin hin jiraachisu mootii waaqaaf lafaa teessoo keerratti situ hafaa si duwwaatu hafaa si duwwaa si duwwaa si duwwaatu hafaa si duwwaa si duwwaa mootii waaqaaf lafaa teessoo keerratti situ hafaa si duwwaatu hafaa si duwwaa si duwwaa si duwwaatu hafaa si duwwaa si duwwaa si duwwaatu hafaa si duwwaa si duwwaa mootummaan saafa koo bittaan saabara hundaa kan dhaloota maraa ketteen qabuu qara oolchuun mirga isaatii dinqiin hojii isaatii samiin teessoo isaatii laftis dalgee isaatii mootummaan saafa koo bittaan saabara hundaa kan dhaloota maraa ketteen qabuu qara oolchuun mirga isaatii dinqiin hojii isaatii samiin teessoo isaatii laftis dalgee isaatii Yesus mootii guddaa oolchaa saba hundaa si duwwaatu guddaa